Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu waan buunoo waa beekooti. Duraan dursaa hangafoota oduu. Babal'achuu waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa yaaddoo hamaa keessa seenaa jiraachuun himame. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamitti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesee gatuunis himamee jira. Oduu keenya gama biyya alaatiin gareen Al-Shabaab Somaaliyaa keessa socho'u loltoota mootummaa Itoophiyaa barbadeessuun himame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Babal'achuu waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa yaaddoo hamaa keessa seenaa jiraachuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamuu caalaa daran ulfaataa ta'uu fi akkasumas lakkoofsaanis heddummaachuu isaan mootummaan Itoophiyaa yaaddoo hamaa keessa seenee jira. Impaarii Itoophiyaa saba Oromoo irratti daba hojjetteen waggoota hedduuf waraana bilisummaa Oromoo qocarsaa turteetti. Warra dandeessuu shiraan kan dadhabde immoo maqaa raara jechuun meeshaa harkaa fuutee mooraatti galchuun summii fi rasaasaan guggubaa turte. Kanarraa muuxannoo kan fudhatan qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo dhaloota haaraan shira mootummaan dalaguuf jiru dursanii beekuun tooftaa lolaa leenjii loluu jedhuun daba mootummaan abbaa irree Itoophiyaa irratti hojjechuuf karoorfatee baqsuu eegalan. Yeroo garagaraaf lolaan balleessuuf kan dadhabee mootummaan PP maqaa raara jedhuun burjaajii uumuuf yaalus hin milkoofne. Inumayyuu waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaatti babal'achaa dachee Oromiyaa dhuunfachaa deeme. Gandoota muraasa magaalota xixiqqoo fi godinaalee muraasa keessa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo amma garuu babal'achuun dachee Oromiyaa waan guuteef qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa yaaddoo keessa seenaniiru. Maddi keenya baay'achuu fi daran ammayyoomuu waraanichaa mataa bu'uu kan itti ta'e qonquma afaan qawween cabsuuf akka hin dandeenye waan amanan fakkaata. Waboon torban kana qofa keessaa bakkoota garagaraatti loltoota kumaatamaan leenjisee eebbisiisuunsaas kan yaadatamudha. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamitti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesee gatuun himame. Waraanni mootummaa PP namoota nagaa maqaan isaanii Yoosef Jaatoo Danuu fi wasila isaa kan ta'e Bulaa Danuu amantee namoota jedhaman sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun dararaa hamaa irratti raawwachuun erga ajjeesee booda reeffa isaanii bosona keessatti gatuun bineensa nyaateera. Haaluma wal fakkaatuun dargaggoo Addisuu Bulchoo kan jedhamu jiraata aanaa Gidaamii ganda biqiltuu abootee kan ta'e waraanni mootummaa qabuun erga hojii ammeenyummaa irratti hojjeteen booda ajjeesuun bakkeetti gatee jira. Waraanni mootummaa PP'n hoogganu kun maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun dararuun ajjeesuu itti fufee jira. Godinni Qellem Wallaggaa godinoota ammeenya mootummaa dararamaa jiran keessaa ishee tokkodha. Mootummaan namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun hidhaa jiraachuu maddeen himan. Godina Arsii Lixaa aanaa Heebana Arsii ganda Shambarroo Gichaatti Dabballeen mootummaa namoota nagaa qabata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hidhaa jiraachuu maddeen keenya GMN itti himan. Haaluma kanaan erga fulbaana 15 bara 2023 poolisiin aanaa Heebana Arsii ganda Shambarroo Gichaa irraa dargaggootaa fi ga'eessota walumatti qabanii seelii waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hidhaatti guraa jiraachuun odeeffanneerra. Godina Arsii Lixaa aanaa Heebana Arsii ganda Shambarroo Gichaatti fulbaana 15 bara 2023 ganama subii manatti cabsuun namoota 7 mana hidhaatti galchuu jiraata naannoo sana maqaan isaa akka hin ibsamne barbaadu nuuf himeera. Gajiraataan ganda Shambarroo Gichaa yaada nuuf kennee himutti bulchaan ganda sanaa Milkeessaa Untaa jedhamu namoota nagaa irratti duula maqa balleessitiin gochaa fi hojii isaanii malee akka daraman godhee jiraachuu nuuf himeera. Namoonni gocha badii kanaaf saaxilamuun hidhaman Mahammad Quubsaa, Qabatoo Baantuu, Yaasin Abuutee Waariyoo, Daaluu Shugguxee fi obboleessa isaa Xaayir Shugguxee ta'uun beekameera. Namoonni hidhaman kunneen waajjira poolisii aanaa Heebana Arsii magaalaa Goljotaa keessatti dararaa fi reebicha hamaan akka isaan irra gahaa jiru odeeffannoo arganneerraa hubanneerra. Akka jiraatan ganda sanaa nuuf himetti yoo ta'e namoota kanneen keessa abbaa maatii kan ta'an Yaasin Abuutee fi Daaluu Shugguxee namoota jedhaman reebicha qaamota mootummaatiin hedduu miidhamuu isaanii maddi keenya nuuf himeera. Bulchaan ganda Shambarroo Gichaa obbo Milkeessaa Untaa yeroo hedduu aangoo isaatti fayyadamuun jiraattota nagaa waan isaan hin qabne itti maxxansuun dorsa akka turee fi ammas dorsa akka jiru jiraattonni nuuf himaniiru. Dabballoonni mootummaa gochaa fi hojii keenya malee nu shororkeessanii dararaa fi reebicha nurraan gahaa jiru. Maatii keenya bahaa fi gala dhoowwaa jiru jechuun sagalee akka taanuuf Gullallee Miidiyaa Neetwoorkiif barreessaniiru. Qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa Oromummaatiin aangoo qabatan deebisanii ilmaan Oromoo dararaa kan jiranii fi qajeelfama waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf uummata Oromoo fixu jedhuun dararaa fi ajjecha saba Oromoo irratti raawwachaa jiru.
Gareen Al-Shabaab Somaaliyaa keessa socho'u loltoota mootummaa barbadeessuun isaa himame. Gareen kun daangaa biyyattii cabsee seenuun naannoo Somaaleetti loltoota Itoophiyaa imala irra jiran bakka qubsuma isaaniitti itti seenuun barbadeessee jira jedhame. Gareen kun meeshaalee loltoonni kun qabatan guutummaatti fudhachuu fi nyaata baatii jahaaf isaan tursus loltoota Itoophiyaa irraa argateeras jedhame. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa immoo gama isaatiin garee badii Al-Shabaabiin barbadeessineerra jechuun himate. Namoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ammoo mootummaan Itoophiyaa dhumaatii loltoota isaa dhoksuuf injifannoo sobaa labsate jechuun qeeqaa jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaa dandeettii fi ga'umsa isaa durirra hin jiru jechuun dhaabbanni naga eegsistuu hamisoo Somaaliyaa jirus himataa tureera. Ayyaaniin kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan geessan abboonnaa waafee goote. Isinis oduulee fi qophiileen keenya garaagaraa guyyaa guyyaa akka isin bira ga'aniif toora yuutubaa Gullallee Miidiyaa Neetwoork sabiskaayibii gochuun maamila nuuf taasisaniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.